bar zamana kaabutta siyaasan Itoophiyaa galteef kaabutta ni beetami zamana kaabuttaatiif siyaasni Itoophiyaa gale ati akkami si galu dadhabee na dhibe bar mee machii keessaa baha tasgabbaawa arraba fi lola keessaa baha amma kaabutta seriously dubbii gidaa gargar keessa laaqa waan akka kitaabul jismi fi kitaabul maal jee aboo kaabutta yoo na dhagaa jiraatte ati illee afaan arabaa kana keessa makimee afaan oromoo dubbattu dubbiin si harka waliin laaqamti dhuga ati faniif goota kaabutta kun beekta dur darasaa ture darasaa Sheekh Bashir ture dur Masjid Tawfiq Noorzi nu irra dhufe amata kudhan dura beekiga gaafa Noorzi jirru Masjid Tawfiq Noorzi jira dhufe kitaaba nooriin dhaggeeffachaa ture Riyaadus Saalihiin Bulughul Maraam kitaaba hagaachitti dhaggeessan beekta amma siyaasaa keessatti kitaabul jismi kitaabul baabula kana jee fayyadama kaabutta dhiisi siyaasaa ta'e xiqqoo yoo silaalu dhiyootana siyaasaan ta'e bilchiinsa qabdi ani bar ummata keenya kana zamana kaabuttaa toobatee dhugaa ummata Oromoo barbaada yeroo akkana dubbatu na gammachiisaa beek alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota daawwattoota keenya kan fagoo fi dhiyoo jirtan bakka jirtanitti salaamtaan onirraa buqqaate isin hala qabdu jechaadha assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته سنجتشدا غيانا الرخيصة جرهم جمعة نبير أما سراني جمعة غوداف وان ساعتك هنجهين توهافي جمعة خيسان وريت درو صلاتني جمعة فتاتني دبرسيتن جمعة خيسان خميلكي خويوما خنقوفا خرزكي بدو خنفيا خن أبا في إبي خيستي ربي الرأيتي سني أبا مسيس ربي سني هقول إن شاء الله أبا في إبي نسن راه أبامت بإذن الله تبارك وتعالى دابا في إبين سنرا دبمت بر أورمو وني والفكيسي ساجرو دابا بر وادبو بر نما وادبي خنا والدبا ولا بر والله بر سبحان الله أخي نمني واقب بر نجيك وابر ميلالي ديمي ور وادبي والدبا ولا سنجاديرو مين ما واقب خوالدبو نتكس في ديمي خوالدبي خنا والدبا ولا سنجابر أبو ربين دبتنا ربين راغاز ور أخي خغندا في غوسا في سبا في سبل موتا والدبو هون داباتو كنا نقول بليسو داباتنا ربي دابا من راه قرومي بر أرومو تنخرط دامي سبحان الله أخي لا حول ولا قوة إلا بالله أبو داباتنا ربي دابا من راه قرو دابني والدبي هدم بر رسول الله مقام فتيبر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر جيبر يا ربي ستي مقام فدا ستي خفرو في akkasumatti dhaba hiyyummarraa deegarraa yaa rabbi sitti maganfadhaa jee rasul sallallahu alaihi wasallam namni waa qabu yoom isaa qabasa wal yaahi waan itti qabu saniin bar nama barbaadaa bar daleessisuuf tahee takkaamoo namarraa duroomuu hin danda'u qabeenya isaa kana gaa namaatu sababa namaatiin hojjetee as gaami kanaaf rabbi aboo isin hundaahu rizqii walirraa isin duroomsitu rabbi isin haa kan nabbo silaa rabbiirraa duroomuu hin dandeessu ولر ربي اسم هادروم سبو اللهم جيبر اللهم إني أسألك دعاء رسول صلى الله عليه وسلم لك إخي سنواز تخيسا اللهم أغننا بحلالك وبفضلك عمن سواك يا ربي حلال خيت الندروم سي يا ربي نما إلمنا مرة ندروم سي أمالي ربي سنها قرب بليسو نبا في ديبي ربي سنراها كاب أما جا كالتين جمعة رجوياني صلاة خيني ربي نها كيبلو صلوات مي بوسي بكجرتو صلوات رينجيها في رحمة ربي خرب اللبوسات نجل كابي نبي محمد عليه الصلاة والسلام جال اللي خين إذا قرتي رحمة في رجمسان وما أرسلناك إلا رحمة لله برخرا رسولا غنا إيسو تبرخنا هندنو في ديبر عليه الصلاة والسلام خرا رسوله والله ورب الكعبة أوسو سرتك أبني أوسو لغانك أبني شيك كوتينيسا تكتابهم توس درسوني أوسو كتابهم منوس والله لغمان خرا ربي في رسول خان أوسو أبني بر ركو في دبا في دبي في وانيون ركون تبر نهانك أتين سنجيبر نت أبامتين سنجيبر لغمان سنجابيخ أبو دك حقرا فقاني لغرا فقاني ورسو الصبا والإنجر بر
fakkeeffataa jirraa bar dhugatti gaddeebi'a rabbiin dhugaa jaalata rabbiin warra dhugaa qabuuf tumsa ammas walii gallaami rabbii haa sodaannu haasawa keenya keessatti hojii teenya keessatti ha aangoo qabdus ha beekamtii qabdus ha dandeetti adda addaa rabbii si kennees rabbuma sodaadhooti rabbuma sodaadhu ni milkooyta waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja baalama rabbiit namni rabbii dhugaadhaan sodaate rabbiin dhugumatti furmaata gaafa namni furmaata dhabelle fulee kharaa inni furmaata ittiin argatee keessaa rakkoodhaan bahu rabbii isaa taasisa wallah hasbunallahu wa ni'mal wakiil namni rabbii qabe waan dhabuun qabu namni rabbii qabate waan dhabeen qabu nama rabbii dhabeetu waan fedhe soo qabaatellee dhabaata namaati rabbuma qabadhu gandummaan qabatiin gosummaan qabatiin shanyummaan qabatiin tana keessaa bee machii gandummaa fi gosummaa keessaa bee dhugaa qabadhu mee salawaata buusigaa guyyaan jummaadharra namni takkaan irratti salawaata buusee jira Rasul sallam rabbiin marraa kudhan isarratti nagaa fi rahmata buusee jedhuba sallu ala khatamil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بريدا أكا نمني حاسوا خينيا خنا نم برجاجي سيني في نم ربشنف كومنتي اللي في الراتشوفني مي ودوان إيمانا إسنتي حاسوا مي ربي أوغا nuha agarsiisu dhugaa nutti mul'ise dhugaa nuha dubbisu dhugaa jalallee warra deemu nuha taasisu warra baaxila dogoggora soba dharatti beekee dharatti rabbi isaan dhara ta'uu beeksise dhararraa tiifamu rabbi nuha godhu rabbi nagaa nuha baasu اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي الربخ يا خان اللي نالافسي dhugaa dubbatu dhugaa qonnamu qalbitii waanyoo fi jibbaa fi همتو في توفي في إفقدي سورة يا ربنا كل ليسي الربخ يخنا قرتي بنينا فتانا قولي خارا نمنينا الراهبتي وقاسا أن اللي دبدو يا ربنا تاسيس رب اشرح لي صدرك أمتيتنا اللي يا ربنا بني وبليان خينيا والبادتو والجالتو ور قمنا بني يجنبر ركو بل لو هند خيستي والبادتو دندهو ولي أبسو دندهو كالتين وبليان خيا ونداموف رب القرآن خيستي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون جاء إسنين خون وليف قرين قري خيستني بر مكرتي لا فتنا لا مالف وليف نصبر رضا ربي سبحانه وتعالى ما ولي صبر دران درسه درة حاسو هي جل كمون درتي حاسو هي وني جل كمون جالوانكو بليانكو نموني دبين لغاتي في سياسة وللرام خمتي جرتو ميتي قوتس قباوة خشف جاء لغا في سياسة الدبا فدا ولي قلامي سياسة في لغا الدبا فدا نمني لغا حاسو نيرو غرغري سياسة ما سفكاتي أكما سياسة سنتي أتلين صوبون فلاتين سياسة هندينو صوباسي ميتي سياسة هندينو لغاسي ميتي لغاني مو سياسة هندن ديسو خانا بيخ لغان سياسة هوغانتي مالي سياسة لغان هوغانتو لغان لغان خانا في جولين تينيا مچي لغا في سياسة أدام بافتشو الأبرا تيكو افدوبا ديبيا تسقبا وادو دبسا وادا دقيفتا وان بربادن قفاسين دقيفتنا سمو بالكنسا وان دقيو إن برباني دقيفتشو تلي ربي سنياخن وابردا نموتا كالتي تكو خراءة جالة قفا ديم قفا دقيفتين نما يادس رافالاك أبوس دقيفتو يعني سن يوسيته ربي بر لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون أفلا تعقلون سمالي في جاني مالي في انتقال مالي فان هو بالنجابر إذا المرء له فكرة ففي كل شيء له عبرجان لم يكن أسوسا مكباتي وانتي دبتمو وانتي هجتم هندينو إرقاقبا وانتي إرقام لي دبتمو هجم تقول لي نجرو وما ربيتون إرقاقبتي سمي في دج ربي أميتون إرقاقبتي أنا في أتين خون أمم سخينيا خيستي خان فنيان ديريسي خان فنيان قبابسي خان قراتش قري خان ديما قري خان غندا قوسا الدرة غندا الدرة نقولون خون إرقات متى إيشي قبدي خنافو سمو بالكنسا وهو بدامي ميتس قباوا مي أعوذ بالله من الشيطان ورما نسلوف تنومي وسو
واتكلم جيمي دورا شيطان فرانا راميتس جباوا ميمي إيوتنا سوشيال ميديا كين يكوني أخومتي نمني دبي دوغا لالو في دوغات انتلو ديسي dhaggeeffatee hubatu dhiisee dhaggeeffatee maaliin ja'a jechuu eegale namni zamana san keessa dhufne gar namni waan argamuu fi waan dubbatamuu fi waan hojjetamu xinxaluu dhiisee hubatee wanni kun bu'aa qabaa fi miidhaa qabaa madaalli irra kaa'ee miizaana godhee waan san hubatee yoo bu'aa ta'e bu'aa irraa buufatee yoo dogoggora ta'e dogoggora sanirraa gorfamee deemuu lakkiseeti maalumaan ja'a yoo abiyyi waaje ani deebisa akkamiin kannaa yoo jawaarje an deebisa akkamiin kannaa yoo jaalmarroo waaje an deebisa akkamiin kannaa bakka dubbiin deebisaa taate deebisa ba deebisa yaa akhi waa dhaggeeffadha hubachuudhaaf afaan irratti dubbii namaaf deebisuuf beekamtii argatuuf laayikii fi sheerii barbaada waanuma dubbatamee fi waanuma haasawamee fi waanuma hojjetame hundaaf khadura gartee dubbatee laxafeetuma akka yaa akhi dhaloota bubbeen ta'inaa jarana dhaloota bubbeen ta'inaa dhaloota laayikumaa fi sheeringiin macheesteen ta'inaa jarana mee dhaggeeffadhu tasgabbaawa waliigallaami qeeqaa dhiyootanaa obbo Juwaar Muhammad qeeqa dhiyeesse duulaa fi komii fi duulallee adda baafachuu dadhabe gariin namaa okay bar namni nama khiyyaaf wal komataa bar Juwaar Muhammad Oromo Abiyyin Oromoodha gaafa machaayinee gaa aarree dangaa dabarree Oromumaallee walirraa mulqee jira barra zaman akkasii qabna lakki akkasii miti mee machii keessaa baanu mee sammuu tasgabbiin waa haxiin xallu Juwaar Muhammad maal dubbate dhiyootana adeeroo obboleessa isaati Abiyyi Muhammad obboleessa isaati Oromoodha aboo Oromoon akka Oromootti yoo kufnes akka Oromootti kufnaa abiyyitu kufee je'ee namni nu kuflu fi namni quba nu qabun jiru Oromootu kufee yoo tolles Oromootu tolee abiyyiin obboleessa kiyya dhalootaan adda gandaa fi karaa miti nuti Oromoodha saba tokko biyya tokko walitti qabna lafaa fi lafee takka walitti qabna Abiyyi Muhammad Abiyyi Ahmad jechuu Dr. Abiy kabajamoo Dr. Abiy akkas ja'a maal kun sirna kabajaati kabajamoo Dr. Abiy Ahmad waliigalami presidenti prime minister Ethiopia mumicha minister Ethiopia aksimsa afaan Oromoo mumicha Ethiopia akam jaani sabo prime minister of Ethiopia okay mumicha mumme Ethiopia di okay sorry you just have to have fun sometime you don't have to be serious adero take it easy warri youtuberota warri tiktatorota warri khanaan naggaduuf yoo gabbaanii Juwaar qeeqanis yoo Abiyyi qeeqanis maaliif aartan qoysin inaarina bar keessattuu wani nagaddisu warri Ameerikaa jiru warri Awurooppaa jiru kun siyaasa biyya kanaa keessatti maal taate akka mootummaa namni gabbee atti arrabsu akka mootummaa itti waajoon numan gartaniisa akkamii aartansa lal awaan tokkoon amala tokko siyaamu nama tokko gaafa inni dogoggora jirtaa ajannuuni gaafa inni sirra jiru sirra jirtaa jennuuni ama kaabutta dhugmaan sinjaa yeroo gargarii namoota silaa hayyuudha beekamtii qaban beekaadha jennee inurra kaabuttaa kun kakaleessa ummanni garii amma gurbaa kana qalee namni dhaggeeffachaan ture dhugaan simaa akka fanii fudhatan dubbiin isaa qoosaa fakkaatti malee bilchiinsa qabdii beeki xiinxalii ilaali kaabuttaa namni gargarii dubbii isaa tutuffatee wanni jaa malee akka jookii fakkaatti malee I'm telling you zamana kaabuttaa xiinxalaa siyaasaa Itoophiyaa ta'e keessatti ati ammallee gaddeebitee gandaa fi racistummaa gandummaa discriminationatti yoo gaddeebitu it's very sad waliigalaami warri arra garaaf bitamee dhugaa hawaasaatiillee dhoosuu barbaadus kaabuttaa baradha kaabuttaa kaleessa mootummaa kanaaf garaaf ta'e dhugaaf ta'e sobaaf ta'e itti galee mootummaa waliin gaddeebeen hudhawaa ture waliigalaami dhiifama goona ibsanillee maaliif namni arran mucacaata borumoo ni sirraawaa kun haaluma siyaasa Itoophiyaati ammoo inni jechuu barbaadu daawwattoota keenya
دولا في خومي أدان هبافن لا 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 مي مراينة في الراباسة أكا كابوتا بانو سنغرتي ها كابوتا سر راباسة تنجر مرايا وما يدين يا مرايا تنفيت يجورا نتي ماني شيف باسة تنجر كابوتا خلاص إن شاء الله لا وني سنجا چوروادو دولا في خومي أدان هبافن جوار محمد موتوما إثيوبيا ني خومتي مالي ني كيك مالي itindule period wani ni jaajiru Jawar Muhammad abo dhugaadhaan marii dhugaa rakkoo gartee biyyattii fuudhaaf marii dhugaa osoo ol aantummaa walirratti hillallisnetti gatteenyee biyya san nagee isiidhaaf mariidhaan haa gaggeeffannu haga seebara maal jee waan biraa wani jira haasawsa guutuu yoo dhaggeeffatte zoro maalitti gala biyyattii san marii dhugaa araaraa marii dhugaa ta dhugaan araara qabdu sanitti gaddeebinee yoo du'arraa oolchine diinagdee isiitis qabeenya isiitis jireenya isiitis yoo barbaaddan marii araaraa kan dhugarratti hundaawe san haa qabaannudha period waan biraa waan jeen qabu maal jeemoo ani dhiibbaa taasiseetiin mootummaa kana gara marii araaraa dhugatti isa fidu barbaadaadha. This is what he said. Jawar Muhammad waraana qabu ani maaliif sodaattan maaliif yoo ati dhugarra jiraattee bar wanni sodaattu hin jiru bar yoo dhugarra hin jiraanne namni tokko aha maaliif akkana ja'ame mee waan kana keessatti akka muraayatti iflaalee if madaalee rakkoo tana nin qaba wanni fudhatte laal checklisti qalama fudhatte laal akkana goota laal akka gootum siima qalama fudhatte checklisti laal akkana goota laal aha rakkoo diinagdee Itoophiyaan ni qabdi okay ni qabdi akkamii furuu dandeenya hayyoota hojjetee si mareetta rakkoo nageenyaa Itoophiyaan ni qabdi checklist goota ni qabdi hin qabduun jeen hin sobin saree beetaati dhaabbadhee yeroo takka naabse nama gabaabatti so rakkoolee kana gatta'anii mari'achuu dhiisanii waan biraa gandummaadhaan walirratti ijaaramanii garaaf Itoophiyaa keessa jiru garaaf YouTube banatee takkaamoo irra laalu dhugaan siima nama Itoophiyaa keessa taa'ee mootummaa faarsu tokkollee irra laalu maaliif kuni faarsee bulaa dharee walii galaami nama faarsee bulaa wani irra laaltuuf tokkollee hin jiru sirriitti hubadhu faarsee bulaa namni irra laalu ofiifuu rakkatee jira dogoggora guddaa keessa seena kanaaf faarsee bulaa irra laalina nama Itoophiyaa keessa taa'ee ati mootummaa komadhuuti jiraadhu jettu atu fayyaan qabdu of course akkami jiraata mootummaa osoo hin faarsinetti akkami jiraata osoo hin sobnetti sun beekamuu qaba jechuudha kanaaf Jawar Muhammad ni jechaa jiru rakkoon siyaasaadhaa waraanatti biyyattii galchite furamuu qabdi kana period rakkoon siyaasaadhaa waraanatti Itoophiyaa guutuu sabaa sablammoota Itoophiyaa waraanatti galchite furamuu qabdi jechaa jira waan biraa sin jiru lolaan sibbanaa sin jenne lolli haa dhaabbatu jechaa jira Itoophiyaa mootummaa fi sabaa sablammoota jidduu lolli haa dhaabbatu jechaa jira kana hawaasni Itoophiyaadhaa sabaa sablammoonni haqaan walqixxummaadhaan biyya san keessatti haqaa fi walqixxummaadhaan haa jiraatudha that's the message walii galaami kanaaf qeeqa hin jibbina
ولقلامي عملوا تجوا خيسا يروني في هيوني دبتان جوان كيك أجيباجان هنكنا إساسا نم إتي مهم سن هنكنا سات الفتشو ديسه نما هنكنا سات إتي مسن أبامسيسو في أجيس وربادجان خان ركون إثيوبيان دورت يوني دي مدة دبدف هنكنا أوفيسن سريفتورا نما هنكنا أوفي أتكبدو سيادة جيسن أجيسو في أبامسيسو تو إسالافات خوني عملوا تجوات سري رامتي dhugaan hawaasaa gandan qabdu dhugaan hawaasaa sabaa namoota qabdu walii galaami dhugaa zamana duriis bar waanuma jiru kun namoonni jallaa ta'us diriiraa ta'us garee qaba dhugaa laakiin jara keenya ani keessattu namoonni qaala Allahu wa qaala Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam jee keessattu warri nuti sheekootiidha darasaadhaaf hin jettan warroottan amantii bareedduu tana rabbi isin badhaase ergamtoo miseensa ergamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi rabbi isin godhe jarana gandaaf hin butamina zaranyaan tahina tabaqaa gandaan tahina tabaqaa gandaan tahina tabaqaa zaranyaan tahina dhugaadhaaf dhaabbadha dhugaa waliin jiraadha dhugaatu muhoota walii galaami Jawar Muhammad keek akka barbaadanitti Abiy Muhammad keek akka barbaadanitti garuu gandaaf jecha keekina dhugaaf jecha keeka waligala duulaa fi koomis adda baafadha keeka constructive criticism keeka waa wayyeessuuf waa sirreessuudhaaf keeka abbaa feetan keeka ربي في رسول عليه الصلاة والسلام من كيكنا مالي يا ويلكم ربي في رسول كيكنان هل يتبوتا نيكات آمتا نين كيكا يتكات آمتا خناف دولا في كومي الدبا فدا كيكا في الربسو الدبا فدا جوار محمد أبيي كوماتي of course موتوما نمني كوماتوما كباو يونتا موتومان هجيو هكران جرتي في كوكبا يونا نسي دبتون جران يونا نسي جول سنجراني ركو قد خيسة سنتا خنافو كيكا سنجبنا كيكا سنين كيناچ ددبا خيسن سريفتا موتوما رفون دي دامنوتي ولي قلامي نما دوغا ايسنتي مي كيكا ايسنتي خاسو نجبنا كيكا إساسا فردا يو بدي كباتن يو دغورا كباتن يو مچچا كباتن سريفدا ولي قلامي حركة إبرا وانتي جوهر محمد جيسوني حركة إبرا حركة سغلتم نولالچيسا حركة سدتم نولالچيسا حركة شنتم نولالچيسا حركة خود نولالچيسا يتني تنتالو كبدن أكاسيت الدباسا غوتما غوتوتي كيكا إساسا bahar zulumaati tin darbina ana gana singam malif amaloto gawaa khaysa gawaan qeeqa jibba faaruu jaalata dakkaama goonni isaa hanqina dadhabina isaa san sirreeffaturra nama dadhabina isaa isatti mul'isa san dhabamsiisuu barbaada kun amaloto gawaati re machi gandaa khaysa gandummaa khaysa is baha Jawar Muhammad خغرتي غندا يساتي إسا يامتوس غندوما ساتي بيسا قونقبو أبيين غندوما راف خيسيني سالكا واتاني غندوما راف سين قونقبو خنا سريتو بدو مفترن ما يوكم تلاتشو خيتون بيو وري سياسا جرو وري سياسا وغنغون أمانتي سين قابو بيخ نما ربي الرحمة قريف مالي مالف أرانتان أكسي بورو أكسي غرو وان إسان جاني في دبة خيسة تأتي dhugaa yoo argatte dhugaa qofa irraa fudhu bakka dogoggora garte sirreeffachaa deema. Jawar Muhammad maaliif dilaarraan dubbatini jette siimee jira inni maaliif dilaarraan dubbatini siimee jira bara laal hayyuun aqalli namaa yerootti dubbatu beeka akka tati dubbatu beeka bakka tati dubbatu beeka eenyutti akka dubbatu beeka maaliif akka dubbatu beeka. Jawar Muhammad
manguddoo dhagee usaatiif galatoomii jennaan. Personally ammaan tana dhiisii waanuma Itoophiyaa kana dhiisii jaanini manguddoonni mee irraa dhaabbadhuu jaaniin haa toltu haa baddu hiree kanniifi jaani hiree kanne mee waggoota haga mootummaan aangootti dhufe kana waan tolerra waan badeetu irra guddaadha moo waan badeetu irra guddaa waan badeerra waan toleetu irra guddaa moo waan toleetu irra guddaa kana if gaafadhotummaan akkasitti yaada. Gabaabatti Jawaaronni jechaa jiru dhugaan ummataa haqaa fi ifaan iftoominaan haa hojjetamtu biitii sun duratti deemuudhaaf iftoominaan mootummaan kaayyoo fi karoora qabu iftoominaan ummata duratti haa oofuudha guddaan tokko saniifuugaa diddaa dhiisaatii jallina dhiisaatii qeeqa jiru kana sirritti gattaatii dhaggeeffadhaan isin jaa maaliif akkuma jaamutti gaa ilmi namaa kun hedduu beeta diddaadha jaalata osoollee dogoggorallee jiraate amala ilma namarraa yaani rabbiilleen akkasuma jaabarra gariin namaa jaa diddaa hedduu diddaa jaalata jee osoo dogoggorallee jiraate mormii tana fedha mormillee guddata harka kennuun fedhu walii galaa miti yoo waan biraa dadhabe mormachaatu moola kanaaf san keessaa baha ijaan dhagee dhiisaa gurraan dhaggeeffadhaa sammuudhaan immoo hubadhaa ijaan dhaggeeffachuu keessaa baha jarana gurraan laaluu keessaa baha namni ijaan dhaggeeffachuu eegalee gurraan laaluu eegale rakkoo guddaa keessa seenaa beeki ijaan laali sammuudhaan xiinxalii lapheedhaan hubadhu dhugaa filadhu gurraan ni dhaggeeffatan malee gurraan hin laalan rakkoo guddaa keessa seentaa ijaan laaliitii hubadhu malee ijaan hin dhaggeeffatin kanan siidhaamuu barbaada jechuu kana keessaa bahuu qabda kun amalota irra fokkootaadha jechuu irraa maayitti waniin dhaan barbaadu hojii qulqulluu fi dhugaa qabdu mootummaan kun hojjetee yoo milkaa'uu barbaade iftoominaa fi kallattii sirriidha karaa haqaa qabatee karaa sanirratti biyya tana duratti deemsisu qofa irraan deebi'a mootummaan biyya tana du'arraa oolchee dhabarraa oolchee dhukkubarraa oolchee waanyoorraa oolchee gandummaa fi gosummarraa oolchuu yoo barbaade haqaan dhugaa qabatee hojii dhugaa kallattiidhaan iftoominaan jechuu yoo milkaa'uu barbaade kallattii sirrii qabate karaa haqaa jechuu iftoominaan ummata akkasitti du'arraa baraaruu danda'uu qaba jechuu akkuma jaamu yoo qeeqaa argamaa jirus waraana achii fi asii fi achiin xixiqqaa jiru kanaas yoo tuffachaa deeme akka sareetta sareen jaan oromoon gizee mammaakee dubbatu sareen kun gogaa guddaa qaba sareen rifeensa guddaa qaba garuu tafkii fi injiree qaama isaa keessa seentee xiqqoon isa nyaattee isa ajjeestuu jira beeki saree guddaa kan kanaaf waraana xixiqqaa bosona adda addaa keessa dhokatee ala jiru san maaltuutu ala isa geesse maaliif gabbehee teenya qofaa nuti qofaatu haqarra jira jechuu keessaa bahee okay haqa kana akkaataan ummanni biraa itti ilaaluutu jira hawaasni akkaataa itti waa xiinxaluutu jira karaan sirriidhaa karaa walooti malee karaa kiyya qofaa miti sabaa sablammootaas waraana adda addaa bosona adda addaa Itoophiyaa fi Oromiyaa guutuu keessatti facee jiru kana hoggantoota isaanii waltajjii nagayaa araaraa marii taasisee maal barbaaddan maal dhabdanii bosona seentan maal rakkoon teessan je'ee yoonii fi garaa bal'atee qoma jabduudhaan waa baadhachuu dandeessuun
balbala isaa kharrabanee fi dirree siyaasaa dhiphisuu lakkisee dirree siyaasaa yoo bal'isee marii taasise malee akkuma sareen osoo gogaa guddaa qabdu osoo rifeensa guddaa qabdu tafkii fi injireen xixiqqoon tun gogaa guddaa san nyaattee fixxee saree dhukkubaa fi du'aaf saaxiltetti mootummaan Itoophiyaa kun akkanumatti waraanni ganda hunda keessaa osootti dhalatu sabaa sablammoota keessaa osootti dhalatu kaan osoo du'uu kaan osoo jiraatu kaan osoo dhalatu boodarra mootummaa kana nyaatee akka Bashaar al-Asad Asad al-Bashaar jettaniin maqaa isaatu sirrittuun beekan Bashaar al-Asad la'natullahi ala adh-dhalimin akka sanatti nyaadhamee boodarra guyyaa kaan xayyaaruma isaan deemu sanuu gaaza itti naqatullee dadhabee halaakamee dirree irratti saaxilamee akka Saddam Huseensanitti ajjechaan hamaan isa saaxiluu danda'a. Kana irraa baraaruudhaaf dubbanna nuti. Dhugumaa sinjaa. Kanaafuu machii gandummaa keessaa baha. Machii siyaasaa keessaa baha. Dhugaa hawaasaa laala. Dhugaa filadha. Dhugaa waliin dhaabbadha. Kana isidhaan warbaanna. Yuutuubaroonni, tiktaakeroonni yoo dubbiin isiniif hin galin callisuu filadha. Yoon taan immoo sababaa gandummaatiif jettanii sababaa siyaasaa fokkottuu jettanii dhugaa ummataa hin sharafina. Dhugaa ummataa callaa fi sharafa adda addaatti gootanii ummatan burjaajistanii hin jallisina. Jawaar Mohaammed ifaa fi bilisaan wanni ni jechaa jiru mootummaa irratti komii dhiyeesse qeeqa dhiyeesse. Qeeqni isaa kun sirriidha moo sirriin miti? Sammuu dhugaa barbaadduun qalbii dhugaa barbaadduun mootummaan gattaa'ee mari'atee qeeqni kun dhugaadha ni jira moo hin jiru? Komiin kun ni jira moo hin jiru? Sammuu cufatee osoo hin taane sammuu banaadhaan tasgabbiidhaan miira keessaa ba'ee aqliidhaan yaaduu danda'uu qaba. Garaadhaan yaaduu dhiisee sammuudhaan yaaduu danda'u akka agartee Profeesar Maraaraan jedhutti hawaasni keenya maal jeessa garaan bilisoomeeti sammuun bilisoomuu dadhabe jee moo sammuun bilisoomuu dadhabe garaan bilisoome jee akkas ta'uu hin qabu. Naasir Reesiyoon dogoggoree jiraadhe sammuu bilisaatiin ifaa fi bilisummaadhaan ifaa fi bilisaan jechuu ummanni keenya rakkoo akkam keessa jira maaltu nutti as deemaa jira maal keessa dabarre haala kam keessaan as geenye akkamitti kana keessa dabarree rakkoo tana injifannee biititun du'arraa oltee dhabarraa oltee dhibeerraa oltee sabaa sablammoonni biyya san keessatti kabajaan rakkoon jiru ati ganda keessa mandara keessaa bahuu dadhabde bar nuti baroonni jechaa jiru Itoophiyaa miti Afrikaa nu dhiphattee jechaa jirra ati immoo ganduma kiyya jechaa jirta bar jarana warri gandaa fi gosummaan si macheesse bahi kana keessa ani akkamittiif xiqqeessita gandattiif deebisteeti ay gandii keessa xiqqaatee Itoophiyaan gudduun si xiqqaatee Afrikaanuu si xiqqaatee akka addunyaa yaaduu qabde jeetiin amanan baha gandaa fi gosummaa fi shanyummaa keessa mootummaan yoo qeeqame gandaa miti ka qeeqame mootummaan yoo qeeqame gosaa miti ka qeeqame kaafaa'oon yoo qeeqame gandaa fi gosummaa miti ka qeeqame kaafaa'oon qeeqamuu qaba abaa'oon qeeqamuu qaba waboon qeeqamuu qaba oppiidiyoon qeeqamuu qabdi biltsiginnaan qeeqamuu qabdi sheeyini qeesilleen qeeqamuu qaba hay rabbii qofa kan qeeqamne nabiyyoota rabbiiti alayhim wassalaatu wassalaam kan qeeqamne jarana rabbii fi rasuul gaditti namni hundi qeeqamee komiin irra dhiyaatee komii san akkamittiin sirreeffadha jeessi if sirreessuu qaba malee nama isa qeeqee dhabamsiisuudhaaf enerjii fixatuu hin qabu. Biitii ammaas lolaa fi waraanaan miti keeysiin ijaaramtu biitii mariidhaan ijaaramti waloodhaan ijaaramti akkuma ja'amu
بيتي قرتي لولان ديقمتي ديبي إساني والتي ديبي إساني سبون نما ديبا بيتي مو مريدان يولي جراجي سودت دبا مريدان إفرا ديقن بقى بيتانا جيسني هاريان ديقني هاريان جار رجان جار هاريان جارون نما ديبا بيتي مو لولان رافمتي لولان ديرمتي لولان أجيفمتي ديقمتي ديبيتي بيتاو نما ديبا سوريا لالي ليبيا لالي لولا دتم نجرا روما سيما قتي لولا تخافلو اللي هنكم انا قسمان سيداما خناف جرانا مچاوينا طرافي دوغا ادبا فدا جوار محمد ورانا نقبو ما كان سودا تسربي ما كان سودا نكويس وي غربا اجرا الا امبسا بارك الله اللهم بارك له وزد له جان وانيو خيساس با بر اك افريكا تتغمدو قبدني بر جوار محمد بربو اك اوروموت اك اوروميت اك ايتوبيت اك افريكاتي بغانو رادلته يجچو قبدني بر يو دوغو غوريس بر دابدو يجچو دنديسني ني بر خيان موتمان قبو بر جوار محمد بر ايت قالو غوتي بر ابو بككنا دوغو غوري يتيتي رادابدو يجچو دنديسان بر جوار محمد اك سوداتن خنا متي بر دوغا ilmina ma namni heddu dubbatu digo gor ni muchu taata ni to gor rabbi qofaatun to gorre khana beekha jawar muhammad rabbi dameti wani ni je hundinu wan kitab rabbi fi rasuli miti dogo gorre khesani jira haqni khesani jira dogo gora sarramu haqatu ragudda damo je itilali wali galami abi muhammad dibba ibati dogo gora qaba lakki bakka haqa qawus ni qaba bakka gartee itti fakkaattee dogoggora qabus ni qaba dogoggora san immoo isaa miti khayfittimu nama isaa laalu nama inni hogganu warroota biyyaatutu rakkoo san arga Itoophiyaa keessatti rakkoon diinagdee akkam arrantana biyya san keessatti namni tokko hagam takka barsiisaan waan nyaatuuf waan dhuguu qaba damoosni isaa hagam takka biyya san keessatti sadarkaan hospitaala akkami sadarkaan barnoota akkami sadarkaan afaanii akkami sadarkaan diinagdee akkami kana hunda Dr. Abiy Khobaasaa furuus hin danda'u kaabinoonni isaa har'a Itoophiyaa keessatti barati waan takka gaggeessuudhaaf gubboo malee waan takka godhuu hin dandeessu bara waan takka bitattee ijaarachuudhaaf gubboo malee waan takka godhuu hin dandeessu bara biyya gubboodhaan jiraattu gubboo irratti ijaaramte gubboo irratti dhaabbattee bara Itoophiyaa jechuun Abiyyi duraas ture wanni kun Abiyyi irratti immoo ni hammaate uummanni keenya immoo akka waan hidharraa beetti wal saamutti seene saamichatti seene har'a Itoophiyaa keessatti dachii takka bitattee dachii san lisheensaatti baasuudhaaf takka immoo taayitila dachii sanii takka immoo maal jettanii kaartaa dachii sanii baafachuudhaaf ati qumaarri ati keessa hin seenne hin jiru bara maallayni bakka ati zabanyarraa jalarraa ilaa kaantibaa gubbaa sanitti namni ati nyaachisne hin jiru bara mee ati Itoophiyaa keessatti namni sirnaan seeraan qulqulluudhaan dachii takka bitatee manatti irra jaaratee haqaa fi bilisaan iftoominaan namni ani akkanattiin dachii tana sumuunii takka malee qulqulluudhaan bitadhee irratti ijaarradhe namni jedhu ni xiqqaata hundallee ta'uu baatu ni xiqqaata duba maaliif wal sobdan maaliif dhugaa jibbitan maaliif qeeqa jibbitan maaliif komii jibbitan sagalee ummata ukkaamameeti Jawaar Mohaammed kan inni dubbataa jiru har'a akka xiyyaa kanatti asuma saanduuq nyaataatu Ameerikaa keessa jiraata yoo komii fi qeeqa dhiheesse yeroo gargari awoo wanni gargariis kijiba si fakkaate faayachuu dandeenya argeeti dubbiseeti itti qaamee itti lulluqateeti adeeroo feetu akkas jeen buna Starbucks kana itti dhugeeti itti rafee itti ciiseeti laal namticha tokkootu gaaf tokko maraataadha dirree dhawaa kana keessatti maghribni azaanu jira nuti ijoolleedha kubbaa taphachuu jirraa beete Allahu akbar
الله أكبر نت أذاني بو مغربني نت خباتة بجولي بر مراتا قدافر الديموني جولي مغربني أذانو جرا جرا صلاة ديمان نجي أبو بدي أسجنين أتي وفيهم صلاة مراتا نكخيتي هم مار صلاة تنويما أتون صلاة ديمي صلاة ينن مراتا أفان رواتي ما نجي بتا خذوا علمي ولا تأخذوا عملي نجي جرانا نجي مراتا سن والله سنجابر أفان رواتين بروم سخي نرى فرد عملي هوجيتي نرى فرد عشان جنة هوجيتي نرى فردنا وفتخي في حالخي في صلاة أبوه يلالتنين دقورنا قالوا عن خيرين سيادة جسي خير متية نرى فرد جن أبي توس جوار محمد توس بدي إساني أو سنتاني يو لغاك أباتن لغا إساني غوچا في جتان تيسان مركن إسان رافدان دوغورا ساني ربي سان هكا جلچو جنة إساني لين يو دوغورا كباتن حاصر راوان جنة خانا خجن خناف قدان دام سيخيا دولا في كومي الدبا فدا كيك آفي الربسو الدبا فدا قوا سنتينا قوا قفاتو كيك جبا قوا قفاتو كومي جبا قوا قفاتو فارو جالتا نمو سفارسو جالتا قوان يو اسم فارسيني آتي جراتشون دنديسو يچو خنافو warri Itoophiyaa jettan isin rallaalu jaalattin osoo taane dirqamtaniiti garaatu isin dirqe jireenyaatu isin dirqe faarsee bulaa yoon taane Itoophiyaa keessa jiraachuun dandeessu nuu gala warri Itoophiyaa jirtan warri immoo mootummaan dhalachuu keessanis isin waan qabne Juwaaris dhalachuu keessanis isin waan qabne gara Juwaaris gandaaf hin gorina gara mootummaatis gandaaf hin gorina jidduu ta'aati dhugaan garam jetti sammuu qalbii rabbii isinii kanneen dhugarratti taa'aati dhugaasan xinxala dhugaa hubadha dhugaa madaala dhugaa barbaada dhugaa dubbadha walii galaami dhugaa barbaada rabbiin yoo dhugaadha wallahi isin dhugaa barbaadan wallahi dhugaa isin garsiisa dhugaa isinitti mul'isa gandaa fi gosummaa keessaa baha dura ija gandaatii fi ija gartee gosummaati waa hin hubatina hadara rabbi ni miidhamtan yaa oromoto ni miidhamtan yoon taan isinii fi wayyaanee lan garaagarummaan qabdan Bashar Asad laala araba ka inni fixaa ture araba arabuma akkasaa fixaa ture arabuma santuutu arraantana rahmata rabbii gaditti mootummaa Ameerikaatiif mootummaa Turkii jidduutti ifirraa cabsee ari'ee jechuu kanaaf dhugaatu injifata dhugaan immoo gandan filattu dhugaan gosan filattu dhugaan gandaa fi gosan qabdu ammas mujrimni gandaa fi gosan qabu kana hubadhu mujrimni mujrimatti fudhatamuu qaba dhugaan dhugatti fudhatamuu qaba kana hubadhu يون دوغا دوبدي ربي براي سبحانه وتعالى يون دوغو غوري انا في شيطان الراهي نوفلچا يفمنا غدا ارارم لي ربنا خردا ربين دوغا نوها دبسو دوغا نوها قنمسيسو دوغا جلا نوها ديمسيسو دوغا نوها قبسيسو ور دوغا دبت ور دوغا قوات ربنا غدو نغينا جرادا تورتي غاري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد